guddifna jiru gariin ilma namaa hoggaan waan kana haasa'u maali ustaadni hin qaanfatu waan akkana haasawaa jechuu maltan walaakin mushkilaa rakkoo guddoo nama keenya keessatti dhoofamtee teessuudha ifa baafnee irraa dubbachuun dirqama ta'a. Meeshaa xiqqaattee tana haala kamiini gartee wayyeessina. Kan guddisu Allaha walaakin sababa haala kamiin gaggeessinee wayyeessina waan jedhu irraa dubbanna. Gariin irra guddaan shababbanii meeshaa xiqqaatte kana himuu sodaata. Obboleessa kiyya himuu sodaatin anaa obboleessa keetiitu siif hima. Rakkina isiitiis isii qofarraa dubbadhee hin deemu. Furmaata isiitiis sii himu malee biraa hin deemu jechuudha. Ammallee hoggaa jaartii ifiitii wajjin rafan. Hoggaa haadha mana ifiitii wajjin gammadan yeroo gabaabaa keessatti bishaan irraa dhufee osoo isiin hin gammanne biraa ka'u. Tunis rakkina guddaa. Rakkina akkaan guddaati. Rakkinni kun haga gartee bultii namaa diigutti dhihaata. Dhugaa walii himna. Haga bultii namaa diigutti dhihaata. Intaloon namaa takka hoo jaartiin teetiis akkuma ati raahaa feetu raahaa feeti. Haala kamiin raahaa ifachiifta. Haala kamiin gartee bishaan kun akka dafanii sirraa hin baane takkaahu akka hanga ati isii gammachiiftu akka sirraa hin baane haala kamiin godhuu dandeessa. Insha Allahu ta'ala furmaata waan kanaa waliin laallaa na hordoftan. Duuba obboleeyyan ammallee gartee nama garii kanuma meeshaan isaatiis xiqqoo hin tahin kan gartee jaartii isaa kanaa wajjin fayyadamuu hin dandeenye jira. Kan gartee fedhinnaa isaa kana qoxaxaruu hin dandeenye jira. Takkaahu kontirool godhuu hin dandeenye jira. Kunoo haala kamiini kontirool godhuu danda'a. Waan takka walii himuun dirqama. Haalli inni itti kontirool godhuu danda'u yeroonii fi gartee isaa fi haati mana isaa sireerra jiran sanii sammuu isaa tanaan waa kontirool godhuu danda'uu qaba. Haga jaartiin isaa gammadduu tuni nasihaa lubbuuti yarraa jechuudha. Haga jaartiin isaa gammadduu if qabuu danda'u haala kamiin if qabuu danda'a. Yoonii fi taraa duraa bishaan isarraa kan bahu taate dafee deemee udu'atee itti deebi'u. Yoo udu'atee itti deebi'ee qunnamtiin saalaa tan isaa jabaachaa dhufte jechuudha. Okay. Nama garii jira kanuma hundumaa gartee wali qabnee rakkina isaa inshallah ta'ala dawaa sanii wajjin ilaala. Dawaanis waan basiita waan guddoo miti walumaan ilaalla inshallah ta'ala maal akka taate hujiidhaan garsiisaa harkaa wajjin ilaala isinis godhatan inshallah ta'ala rakkinni kun akka isinirraa deemu abdii rabbiirraa hin qabu inshallah ta'ala. Maal jenne rakkina gartee meeshaan abbaa manaa xiqqaachuudha. Meeshaa abbaa manaa kana haala gartee qixaa haadha mana isaatti taateen isaaf wayyeessu. Kan wayyeessu rabbi walaakin nuti sababa gaggeessinee isin agarsiisudha. Hamzaan maalirraa haasawaa yoo ittees gaa san nannaqo'anii waan gartee rabbi subhaanahu wa ta'aalaa na beeksiseen si himu jira waan kana itti fayyadamii nama gartee biraallee akka itti fayyaddu sheer godhe duba. Irra guddaan keenya ammallee mushkilaa rakkoo takkaa jira. Irra guddaan keenya rakkoon nuti haalaan firraa eeguu qabu. Rakkoo gartee jiruu teenya akka hin diine akka gartee hoggaanii fi jaartii teetii wajjin gammaddu jaartiin tee akka sirraa hin gammanne godha. Hoggaa jaartii teetii wajjin sireerratti baate osoonii fi jaartii tee gartee sireerratti hin baane dura waan godhuu qabdu jira. Shittoo jira maqaa isii isiniif hima inshallah ta'ala shittoo tana shittoo haalaan urgoytu ta'ati beeytu yookaan tasitti urgoytu haadha mana keetittis urgoytu qaama dhiqattanii iddoo rifeensi irraa bahu iddoo rifeensa bobaafaa gartee haalaan dhiqattee shittoo godhattee urgeeffattee looshinaa adda addaa dibattee bareeddee si dhufuu qabdi isinis atis akkasumatti bareeddee itti dhufuu qabda afaan keetiis waakkachuu qabda dura dursu wanni godhuu qabdu. Eega afaan keessi waakkattee ammallee gartee akkanumatti haatee jaartii teetirratti kullub jettee hin utaalin. Haala kamiiniin jaartii tiyyaa wajji fayyadamaa beekuu qabda. Jaartii tee tana fedhii itti kaasuu qabda. Atis jaarsa kee kana fedhii itti kaasuu qabda.
Atimmoo kontirool sammuu ta'e godhaa. Sammuu ta'e kontirool godhaa. Maaliif jennaan yoo jaartii ta'e yeroonii fi waliin fayyadamtan san irraan jira jettee sammuu ta'etti himte daftee bishaan gannaqatta. Tanaas kontirool godhuu danda'uu qabda jaartii tiyya dura gammachiiseetiin achi booda ifiif gammadaa jettee yaadu qabda. Maal goota tanaaf eega urgeeffattee shittoo godhatte booda jaartii ta'e ni dhungatta. Maal dhungoo adda addaa dhungoo jaalalaa haasawaa babbareedaa itti haasoyta. Okay, amma karaa dawaadhaatii qattitaa dabarra. Insha Allahu ta'ala na hordofa. Yan ammaan tana karaa gartee dawaa qattitaa dabarree jirra. Insha Allahu ta'ala shunkurtaa tana ni qopheeffatta. Yoo diimtuu harkattees haalaan bareeddu. Shunkurtaa diimtuu yoo harkattees haalaan bareeddu. Shunkurtaa tanneen eega qopheeffattee as kaayyattee shunkurtaa yoo dandeesse habbaa 4-5 goota isinuu waan guddoo miti waan xiqqishoodha. Insha Allahu ta'ala shunkurtaa haala kanaan qopheeffattaa jechuu. Eega qopheeffattee okay obboleeyyan eega gartee shunkurtaa haala kanaan qopheeffattee irraa solleessitee as keessa tana ganaa feetu nyaataaf itti fayyadamta. Wanni amma nuti feenu sollonqee shunkurtaa tana jechuu. Yookaanuu qolola shunkurtaa kana ka barbaannu. Dawaa guddoon haalaan gartee meeshaa ta'e siif guddisaa yookaanuu qunnamtii saalaa haalaan akka jabaattu sii godha waan kana. Nuti waan kana guddaafatti beeyna. Walaakin Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa hundaahu dawaadhaaf uume. Baruun dirqama taha jechuu. Eega kanatti wanni goote booda tana akkanumatti fuuta jechuu. Saanaa kana wajji fuutee irraa dhiixa haalaan. Haalaan eega dhiixe booda insha Allahu ta'ala haala kanaan bishaan itti bantaa. Eega bishaan itti bante haala kanaan achi booda ni fidda ni dhiixa. Akkuma amma gartu kanatti qololli takka si duraa hin deemin. Qolola shunkurtaadha amma dura guddaafa beeyta. Insha Allahu ta'ala arra booda akka dawaa tahee siif ibseetiin jira jechuudha. Yeroo ammoo dawaadhaaf itti naajabne ittirraa facaafta laa baasa. Rakkoon qabu ni dhiixa. Ammallee eega kana dhiixee bishaan kana irraa ganneexa jechuu deebite. Okay, eega bishaan irraa ganneexee ni fidatta. Ni fudhattaa shunkurtaa tana fiddeetuma as keessa shunkurtaa miti sollonqee shunkurtaa tana fiddee as kaayyatta. Eega siikam goota distii fidatta jechuu. Distii fidatta. Distii eega fidattee ni fuuta kana. Fuutee distii keessatti neexa. Jala deem haalaan obboleessa kiyya si fayyaduu hin oolu jeetii yaada itti neexa. Distii tana keessatti ni neexa. Eega distiin neexee bishaan litira takka fiddaa jechuu. Bishaan litira takka fiddee itti neexa. Okay obboleessa kiyya haala kanaan bishaan kana fiddaa. Bishaan litira takka tahuu qaba. Fiddee itti neexa. Bishaan haala gartee inni sii gahuuni itti neexa jechuudha. Ammaan gahuun nuuf gayaa. Insha Allahu ta'ala haala gartee sollonqeedhaatiin laalan jechuudha. Akkanatti eega fidde booda fuutee ibidda kee shidattee irra keeysa. Ibidda kana eega shidattee irra keeyse booda fallaana fidachuu qabda. Dirqama fallaana. Fallaanni dhufuu qaba. Ammallee gartee shunkurtaa bakka tanaas irraa nambisina. Bakka tana min fadlikum dirqama itti godhuu qabdan. Dirqama. Ammallee gartee gama duubaatillee fiddanii itti godhuu qabdan. Okay, eega kana fiddee ibiddarra keeysaa daqiiqaa 10 teessee jechuudha. Daqiiqaa 10 ibiddarra keessa bishaan amma ati gartu kun hundinuu ni jijjiirama karaa diimaatti jechuudha. Okay, obboleeyyan daqiiqaa 10 gaa insha Allahu ta'ala akkanumatti gubbaa qabee isinin teessu hanga bineentiin danfitu viidiyoo kiyya stop godheetiin daqiiqaa 10 insha Allahu ta'ala akkana fallaanaan goote jechuudha. Eega bishaan danfe booda akkana bishaan keenya insha Allahu ta'ala oowwaa jira bishaan keenya. Okay obboleeyyan haala kanaan bishaan keenya oowwaa jira akkana goota. Akkana
akkana dirqama keessa goggoduu qabda jechuudha. Hanga bishaan kun diimatutti walitti garagaggalchuu qabda akkana. Laal qaceellotti ilaali jala deemi. Bishaan jijjiiramaa jira jechuudha. Bishaan karaa diiminaa jijjiiramaati jira jechuudha. Akkuma amma atuu gartuu kanatti ilaal. Bishaan adii ture sanii karaa diiminaa jijjiiramaati dhufaa deema. Akkuma amma sii mul'atu kana jechuudha. Okay, obboleeyyan akkuma amma gartan kanatti hoggaanii fi shunkurtaan isinii oowwitu shunkurtaa isin tana kana wali qabdanii fallaanaan akkana godhuu qabdan. Akkana godhuu qabdan akka diiminni kun qaceellotti irraa bahu bishaan reefu isin argaa turtan sanii hara diiminaa jijjiiramee jira akkuma amma gartu kanatti. Bishaan kun hara diiminaa jijjiiramee jira jechuudha. Okay, daqiiqaan kurnan teenya guutamte akkana goggoota bishaan kana ibiddarratti kana goggoota. Eega kana goggoote booda insha Allahu ta'ala bishaan kana ni fuuta jechuudha ibiddarraa. Bishaan kana ibiddarraa fuuta akkuma amma gartu kana fiddee as kaayyatte jechuudha. Okay, bishaan achuma deebisna distii waan hawwatu taateef bishaan diimachuu isaanii gartan qaceellotti ilaala. Diimate booda bishaan keessan ogaa kanatti isinii diimate booda fiddaniiti as kaayyetta. Bishaan halaan diimachuu isaanii gartaa insha Allahu ta'ala namni gartee xarmuusa qabus xarmuusa isaatti naqataa jechuu bishaan kana fiddee bishaan kana yoo dandeessee xarmuusa yoo qabaate xarmuusan naqataa yoo xarmuusan qabaanne kanatti irraa xaliilchita. Xaliilchitus insha Allahu ta'ala isin ni qabdan je'ee yaada ani isin agarsiisu. Okay, bishaan keenya irraa fixannee jirra. Ammallee gartee baala keessa jira kana keessaaf irraa guurra. Haala danda'amuun jechuudha. Eega bishaan kana akkanatti wanni godhatte booda xarmuusa wayitti naqattaati. Xarmuusa naqattee bishaan kee kana sooftii fidda. Sooftii fidda. Sooftii eega fiddee sooftii fidda. Akkuma amma sii mul'atu kana insha Allahu ta'ala sooftii fidda. Sooftii eega fiddee ni gartan je'ee yaada akkanatti tuyxaanii. Sooftiin ni diimatti ilaal. Sooftiin duraan adii turte diimtu deebite. Meeshaa teessan fiddanii kam gootan akkanatti irra dibdan jechuudha. Akkanatti irra dibdan dhiifama kaameeraa harkaaniin qabachaa jira akkanatti irra dibdan. Gama hundaanuu ni dibdanii eega gama hundaan dibdan insha Allahu ta'ala qabdaniitti maal gootan meeshaa teessan tan akkana shukkuumtan. Akkana shukkuumtan. Laal bishaaniin akkana fiddanii akkanatti shukkuumtan daqiiqaa 10 akkasi shukkuumtan jechuudha. Akkana bishaan kanaan shukkuumtan. Insha Allahu ta'ala isiniif galana fakkaataa isiniin nadaranuu godha je'eetii yaada. Mee insha Allahu ta'ala ammallee waan biraatii jira kanaan gargaarsifattu jechuudha. Zayita gartee oliva oil takkaahuu zayita zayituun kaja'aniin kanaas fiddee akkumaan gartee si garsiise kanatti bishaan kanaan tuyxee akkasitti shukkuumtaan jechuudha. Fakkeenyaaf amma yoonii fi kun meeshaa tahee fiddeeti jechuudha akkana shukkuumtaan akkanatti laal. Haala kanatti akkasitti gubbaarraa qabdee ilaan gajalaatti gadiin shukkuumte jechuudha. Laala sii galee qaceellotti jala deem bishaan kana sooftiidhaan tuyxaa sooftiin eega tuyxe kanarraa godhatta achi booda ni shukkuumtaan meeshaadhaan akkanatti shukkuumtaan. Ammallee gartee zayita zayituun akkuma bishaan kanaa carqiin tuyxee jechuudha meeshaa teessanaan akkasi shukkuumtaa jechuudha. Insha Allahu ta'ala bi'iznillah
insha Allahu ta'ala bi'iznillah hanga gartee ozoonii fi haadha mana keetii takkaahu gurbaa dardaraatiif wanni nin siidhaamu ozoonii fi haadha manaa hin fuudhin duratti waan kana godhatte akka malee bareeda. Osoo haadha manaan fuudhin duratti waan kana godhattee galgala aruuzaa san akka haalaan gartee waliin gammaddan akka gartee atilleen isii gammachiisuu dandeessu waan inni ammaan si garsiise kana osoo godhattee bareeda. Maaliif jennaan si fayyada. Yoo meeshaan tee xiqqoo taate siif guddisa. Yoonii fi qunnamtiin teetan saalaa dandeettiin isii xiqqoo taate siif ida'a jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamtaa. Hanga baatii lamallee itti fayyadamuu dandeessa. Hanga torbaan lamallee itti fayyadamuu dandeessa. Jijjiirama guddaa insha Allahu ta'ala akka agartu rabbi irraa hin kajeelaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Obboleeyyan keetiif sheer godhuu hin dagatin. Laayikii tuqii koomantii jalatti tan biraatis nu barreessi insha Allahu ta'ala. Tan gartee shamarraniitis haala kamiin akka gartee isaan insha Allahu ta'ala itti asiyaana. YouTube keenya kana subscribe godhuu hin dagatinaa. Obboleeyyan keessaniif share godhuu hin dagatinaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Uhibbukum fillah. Hin qaanfatu hin jeen garuu. Qaanfii miti dawaadha. Dawaadha. Qaanfii miti dawaadha. Barnootaas. Kana keessa wanni qaanfii naqe hin jiru jechuudha. Barnoota kuni. Tanaafuu obboleeyyan keetiif share godhi. Like tuqi koomantii jalatti yaada qabdannaa barreessaa insha Allahu ta'ala viidiyoolee taanillee koomantii jalaan isinii kaaya achi jalatti ilaaluu ni dandeessan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.